Attam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii yoo ilmaan Oromoo nagaa keessanii fayyaadha. Har'aa yeroo yartuudhaa fi waan ani dhaamsanii baay'ee barbaachisaadha. Hatattama jedhee yaadee tokko isinii dhiyeessuun barbaada. Haala biyya keenya keessatti deemaa jiru hin beektu. Namni haala biyya keenya keessa deemu amma daqiiqaa kanatti sekoondii kanatti biyya keenya keessa waan deemaa jiru namni hin beekne waan jiru natti fakkaatu. Baay'een keenya hin beekna. Baay'een keenya dhiphina keessa jirra. Baay'een keenya balaa amma biyya keenya keessatti deemaa jiru kana maaltu ittaana? Daqiiqaa yartuu booddee maaltu ta'a? Magaalaa eenyutu rukutama? Eenyutu ba'a lubbuun? Obbolaa eenyutu du'a? Isa jedhu yaaddoo akkasii hunduma keenyatu qaba. Dhala Oromoo kan ta'e ani Oromoodha kan jedhu. Ani Oromoodha, dhiigi koo Oromoodha kan jedhu. Balaa amma Wallagga keessatti deemaa jiru. Daqiiqaa kanatti akkan yeroon haasa'u kana lubbuu darbaa jiru. Mana gubataa jiru. Nama baqataa jiru. Daggalatti nama baqataa jiru. Kana hundumaa baay'een keenya yaaddoodhaan eegaa jirra. Maaltu biyyaa dhaga'ama laata? Eenyu du'e laata taane? Adaadaa kootii? Akkoo kootii? Mana akaakayyuu gubatee? Mana barumsaan itti guddadhee gubatee? Mana eenyutu barbadaa'e? Kan jedhu. Eenyutu lubbuun ba'e? Kan jedhu. Hunduma keenya keessa jira. Hunduma keenyatu yaaddaa jira. Yaaddoo guddaa keessa jira. Har'aa mootummaan Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin kan geggeeffamu Wallagga irratti duula guddaa labseera. Duulli inni labsee lubbuu namaa baay'ee, mana baay'ee gubuudhaan, riqicha caccabsuudhaan namoonni baay'een gara caakkaatti baqataa jiru. Amma kan hin argadhe, amma dhiyoo bilbilaan kan hin argadhe odeeffannoo gurguddaatu jira. Odeeffannoon kun kanan isinitti mee iyya isaan nuu dabarsaa jedhan. Nuu iyya dabarsaa, walitti dabarsaa, namoota isin dhaga'anitti dabarsaa, sagalee keessan dhageessisaa jedhanii isa isaanitti dhaammatan isinii dabarsee isa booddee immoo maaltu deemaa jira waan jedhu xiqqoo ishee xiinxaluu yaala. Kanaaf adaraa walii keessanitti dabarsaa. Maaliif dhaamsa kun? Dhaamsi kun maal jedhaa? Har'a Wallagga dhiyaa keessatti, Qellem keessatti, magaalaa Begii, Gidaamii, Kuuraa, Qashmaandoo, Jimma Noonnoo, Jimma Qullubbii, Jimma Nuunnuu, Ash, Garjeeda, hamma Anfillootti, achii ol deebi'ee Gawoo Qeebbee, Kaarra, Daallee Waabaraa, Alam Tafarii, Yuubdoo, Aayira, manni baay'een gubataa jira. Helikooppitariin indiscriminately nama rukutaa jira. Nama fixaa jira. Mana barumsaatu gubataa jira. Keessumatti Qellem keessaa manni barumsaa gugurdaan 2 gubateera. Manni namaa baay'ee gubatee lubbuu baay'ee ba'ee namni baqataa jira. Caakkaatti baqataa jira. Iyyaa jira. Iyya guddaan dhaga'amaa jira. Isa duwwaa miti. Koobbara kan jedhamu gimbiidhaa ka'ee karaa Dambidolloo kan deemu riqicha guddaa boombiidhaan dha'anii jisaniiru. Riqichi kuni riqicha
veenii nagadaa kan ta'e Dambidolloo naannaa Dambidolloo aayira Gullisoo hamma dhaqee Birbiriin ga'u hamma Gooda Walaliin ga'utti hamma Gambeela ga'utti karaa guddaa karaan irra deemamu kuni rukutameera. Kana waboon akka inni kana humna kanaayyuu hin qabne hin beekne. Meeshaa guddaadhaan rukutamee jigee dildii kun riqichi kun kana gaa nu iyyaa nu dhaamaa jedhaniiru. Ilmaan Oromoo lola guddaatu labsamee jira. Lola guddaatu nurratti labsamee jira. Oromoon Wallaggaa Gujii sekondii kanatti dhumaa jira. Har'a jireenya gaarii lafa nagaa ciibna. Ijoollee xixiqqoon jaartoliin jaarsi shamarran har'a igiggiraa keessa daggala keessa fiiganii lubbuu isaanii oolchachuudhaaf daggalatti fiigaa jiru. Kuni hunduma keessanitti akkasinitti dhaga'amu nan abdadha. Dhaamsa isaanii kanas immoo iyya isaanii kana iyyitanii akka dabarsitan akka waliin geessan mootummaan Konoreel Abiy kana akka nurraa dhaabu nan hawwa. Kana nurraa dhaabanii nagaadhaan akka haasaa jalqaban. Gaaffii guddaa kan namatti ta'e qeerroon Oromoo harka duwwaa wayyaanee dura dhaabbatee kan inni kana fidee fi saba Oromootu miidhame, hin dhiitame, hin garboomne, waggaa 150 irra ture. Ilmaan Habashaa taraa itti wal dabarsite. Kana aaree ka'eetu qeerroon Oromoo dhiiga isaa irratti dhangalaasee fidee injifannoonni fidee harkaa butamee har'a isa waxalaa jira. Yoo dhuguma saba Oromootiif yaadame piraayoritiin waboo balleessuu maaliif ka'e? Maaliifitu piraayoritiin lafa sasaamamaa jiru dhaabuu dhiisan? Maa waboo ta'e? Maaliifitu moyyaalee isaa Sumaaleen dhufee Boorana Qalee keessaa ari'ee fudhate kana maaliif deebisuu hin taane? Maaliif waboo ta'e? Maaliif uummata Harargee isa miliyoonii tokkoof walakkaa buqqa'ee baqataa jirtu kana maaf ta'e? Maaliifitu waboo ta'e? Maaliifitu wayyaanee isa harka muree miila muree uummata keenya gidirsaa ture Maqalee itti baqatee Maqalee jiru kana firdiitti dhiyeessuun piraayoritii ta'uu dhiisee maaliif waboo ta'e? Maaliifitu nama hidhaatti har'a guuran dhaabanii nagaadhaan dubbachuun piraayoritii ta'uu dhiisee maaliif waboo ta'e? Maaliifitu Shaabiyaa wajjin araaramuun piraayoritii ta'e? Maaliifitu biyya lafaa garaagaraa wajjin dhaqanii haasaa gochuun piraayoritii ta'e? Biyya keessaa osoo hin fixatin. Maaliif kun? Gaaffii akkasii kana kaaftanii gaafattaniitti ilmaan Oromoo. Maaliifitu har'a wabootti duulamuun isa jalqabaa ta'ee mul'ate? Maaliif Amaarri yeroon akkasittiin walidhachiisee mootummaan Amaaraa inumayyuu aadaa keenya miti waliikkachiisuun yeroo jedhutti yeroo milishaan Amaaraa akkasitti hamma funyaanitti hidhatee magaalaa Habashaa keessa magaalaa Gondoriif Gojjam keessa asiifachi hiriira bahee deemu maaliif waboon ijoollee xixiqqoon jireenyi itti hadhaa'ee lagatti galte kuni hidhannoo qabatte kuni maaliif piraayoritii ta'e? Maaliif isinitti fakkaata? Wanta inni piraayoritii ta'eef isinitti hima. Ilmaan Oromoo. Wanti inni number 1 piraayoritii ta'eef ilmaan Oromoo hiikkachiisuun wanta inni piraayoritii ta'eef number 1 wanta inni piraayoritii ta'eef isinitti hima. Piraayoritii kan inni ta'eef poolisii ilmaan Habashaa
jabana Minilikii kaasee akkuma kanaan dura dubbadde jabana Minilikii kaasee Minilik yeroo dhaqee waraana warra mootummaa Awurooppaa irraa fudhatu waadaa isaan galchee adaraa gaallammoo hin hidhachiisinaa jedhee Raas Mokonnoniin yeroo arge sana achi deebi'ee gaallaan hidhachuun irra hin jiru kan jedhu poolisii kana tumee lafa kaa'e. Isa kana mootummaan Habashaa inni dhufaa darbaa Haile Sillaaseen Oromoo hiikkachiise, Dargiin Oromoo hiikkachiise, Wayyaaneen Oromoo hiikkachiifte, warri kunis Oromoon hidhatee jennaan mirga isaa jala namni tokko dhaabachuu hin danda'u kan jedhudhaafitu Oromoo hiikkachiisu. Poolisii Habashaati kun. Dhaabata poolisii Habashaati. Kanaafi Oromoon yoo hiikkate albuudaan isaa hin saamamu, manni isaa hin saamamu, shamarran isaa hin gudeedamtu, namni isaa hin baqatu, ofirraa lolata kan jedhu sodaa guddaa waan qabaniif Oromoo hiikkachiisuun Habashaadhaaf ilmaan Habashaatiif piraayoritii jalqabaati. Lammata inni guddaan amma deemaa jiru. Lammata inni tokko kana inni lammataa immoo yaa Oromoo waan sii bixxilamaa jirutu jira. Wanti sii bixxilamaa jiru kuni dhaggeeffadhaa. Eengadda dubbadheera. Adivaayizaroonni Habashaa warra akka Gimboot Sabaatti, warra akka Daawit Waldagorgis, warri akka Kaasaa Kabbada, warri kan biraan warra akka Shimallis Maazangiyaa, kan biraan immoo akkasumas dabalamanii warra daldaltoota ayyaalaallattu Oromoo ishee achitti marsitee jirtu kanaa wajjin walitti dabalamanii yeroo dubbatanii kan isaan jedhan ilmaan Habashaa kan rakkina biyya sana keessatti fide ethnic federalism isa jedhudha. Kanaaf mootummaan Abiy kuni ethnic federalismii kana diigee unitary government isa sanyii kan Haile Sillaasee, isa sanyii kan Dargii, isa sanyii kan Minilik sana ijaaruu qaba jedhanii murteeffatanii ka'aniiru. Kanarratti gargaarsa eenyu qabu? Guess what? Gargaarsa Shaabiyaadha, gargaarsa Eertiraadha qabu. Gargaarsa Eertiraa qabu, gargaarsa biyya naannaadha qabu, gargaarsa biyya ambaas qabu. Kanaafi kan kanarra dura dhaabbachuu danda'u Oromoo qofa jedhanii yaadu. Warri Saawuzii dhaabachuu danda'u, warri Tigree dhaabachuu danda'u, Amaarri Muhammed tokkos dhaabachuu danda'a. Yaadattu yoo ta'e Dr. Abiy yeroo taayitaatti dhufu tokkoffaa mootummaa kan durii kan Minilik Itoophiyaa sana gaara sana irratti ol baafna kan jedhudha kan inni dubbate. Lammata immoo Oromoo jedhe kan balleesse sabboonummaadha. Kan Oromoo miidhe sabboonummaa Oromootii jedhe. Sabboonummaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Sabboonummaa Oromoo jechuun mirga koo jechuudha, biyya koo jechuudha, aadaa koo jechuudha, afaan koo jechuudha, eenyummaa jechuudha. Kanatu miidhee jedhee yaada. Kun immoo kan lafaa kaase ethnic federalismidha. Ethnic federalismii isa amma sisteemii amma jiru kanatu Oromoo tokkoffaa daangaasaa agarsiise, afaansaa kabachiise, lafasaa beeksise, aadaasaa beeksise, eenyummaasaa beeksise. Kuni cabuu qabaa kan jedhan qabu. Oromoon saabamuudhaaf jilbeenfachuu qabaa kan jedhan qabu. Kanaaf egaa inni isaanii propagaandaa hin jirre tokko afuufuu jalqaban. Propagaandaa isaanii biratu isin hin ga'ini warra advaayizaroota kana keessaa tokkoon isinitti kaasa. Gidduu kana warra yaada kennaa ture. Warra mootummaa kana jaallatu, mootummaa kana kunuunsuu barbaadu keessumatti hoogganoota keenya warra turanii warra akka obbo Leencoo fi obbo Diimaatu dhiyaatee dubbataa ture. Kun ta'uun irra jiru, kun ta'uutu irra jiraadha. At the same time galagalanii immoo balleessaa gooneerraa, balleessaa kanaan dura gooneerraa jedhanii adimantii ta'u. Maaliifitu akkamittiin mee
wanna tokkoon isin gaafachuu barbaada. Namni tokko yoo dhukkubsate doktora bira dhaqa. Doktora kanaan dura summii kennee fi garaa isaa ciniin. Doktora kanaan dura summii ajajee fi namni ittiin du'ee dhume. Doktora kanaan dura balleessaa hojjete biyya kana laayisensii isaa harkaa fuudhanii inumayyuu hin hidhu. Doktora kanaan dura balleessaa hojjetee balleessaa isaa adimiitii godhe tokko har'as piriskiraayibii godhee taa'ee yeroo godhu doktorichi iyyuu hin qaana'u. Yaadi isaan dhiyeessanii kan fashale ta'uusaa, yaadi isaan dhiyeessanii roongii ta'uusaa gadi baasanii dubbatu. Amma immoo har'a taanaanii maaliif yaadi isaanii likkii ta'e? Maaliif yaada isaanii fudhata Oromoon? Yaadi isaanii yoo akka likkiin ta'e isaaniyyuu adimiitii gochaa jiru. Misteekii goone irraa jechaa jiru. Maaliifitu har'a fudhata? Isaanuma mootimini misteekii godhanii ijoollee keenya mooraatti naqee kan fichisiise. Ijoollee 20,000 akka isheen hin jirre kan godhe. Kan wayyaanee fi shaabiyaan karaa booddee dhaqanii haamanii duguganii fixanii murtee isaan dabarsanidha. Har'a uummanni Oromoo murtee isaanii maaliif amana? Maaliif amanu? Maaliif amanuun irra jira? Yeroo sanoo akkasittiin nama fixanii waan nama dinqu. Ani mataan koo achiin ture mooraa sana keessa ture. Mooraa Gullallee keessa yeroo waaniin kun darbu. Namni jala dhaabbate strongly kan jala dhaabbate Jaalguutama Hawaazii fi Daawud Ibsaati. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Daawudii wajjin waliin gallu waan baay'ee irratti. Garuu haqa immoo dhoksuun irra jiru. Har'a garuu warra yeroo sana misteekii godhee ijoollee dargaggoo kaampitti naqee ficcisiisetu taa'ee ammas immoo piriskiripshinii Oromoodhaaf kenna. Maaliif amana Oromoon? Maaliif haasaan isaanii credible ta'a Oromoo biratti? Baay'isee nama dinqa. Kan biraani mootummaan kuni mootummaa Oromootii jedhu. Utuu mootummaa Oromoo ta'e jarri kun hidhaa jiru har'a. Badii hojjetaniin hidhaa keessa jiru jechuudha. Kanaafitu ani nama mootummaa Oromooti jedhe. Silaa dhugaatu ba'a. Silaa haqatu ba'a. Silaa warra ijoollee isaanii itti kennate ijoolleen dhumte sanatu gadi ba'ee ijoollee keenya eessa keessanii jedhee gaafata. Silaa mirga namaa ta'ee gama ture. Kanaafitu mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'uun jedha. Silaa har'a Tigree isa Oromoo qalee ajjeesee fixee dhaqee Tigraay keessa dhokate kanatu dhaqanii qabanii fidanii dhufu. Silaa har'a OPDO keessa isa dhokatee jiru isa Oromoo qalee isa Oromoo reebe isa Oromoo miila irraa ciraa jiru kanatu ciraa ture kana funaananii hidhaatti gashu turan. Isuma fudhatanii dhaqanii Oromoo irratti hin duulan. Silaa har'a kana priority kan ture malee ijoollee qeerroo xobbee roorroon itti baay'atee mana barumsaatii ari'amtee waan nyaattu dhabdee umurii isaanii keessatti homa tokko hojjechuu dhabanii mana ijaarrachuu dadhabanii walalii fi qirixxee geeboo Wallaggaa keessa Gujii keessa dhokatanii warra ofii isaanii waggaa 20 ol achi keessa turan ijoolleen kun. Nan beeka ijoollee kana. Waggaa 20 ol caakkaa keessa turan. Ijoolleen kun har'a gadi baatee yeroo isheen ofirraa loluutti kaatu lakki nutti hin bu'inaa nutti hin dhufinaa. Nagaadhaan jiraanna yeroo isaan jedhanii labsan namni dhaga'uuf hin dhabame. Nuyi lolaan barbaannu. Abaa dhumtiyyuu gadi ba'ee nuyi lolaan barbaannu lolaan barbaannu jedhee yeroo inni labsu namni dhaga'u hin jiru. Eessa haadha isheeti jilbeenfachuu qabdiidha. Uummati Oromoo, uummati Wallaggaa immoo dhibbatti wajjin dhaabate. Mee Oromoo warra addararra baay'ee iyyu kana Oromoodhaaf iyyan yoo jettani uummati achi dhibbatti jara kana wajjin dhaabate Oromoo miti yoo. Maaliif uummata kana dhaggeeffachuu diddan? Maaliif uummata kana kan hin dhageenyeef gurras keessan jira maaliif darbe? Isaanoo kunoo kunootti nuyi ilaa nuyi lolan barbaannu nuyi nama miidhuun barbaannu nagaadhaan dhumata taanaani hin barbaannu jedhu. Lakkii qawwee amma attamitti lafa keenya
yeroo darbe qawwee lafa keenya jennaan kaampiitti nu gashitanii karaa booddeedha lafarraan durguu gudanii nu fixxanii. Amma gaaraantii maalii qabnaa jechaa jiru ijoolleen kun. Akkamittiin isiniin galu kun? Warra ijoollee kanatti sirbitan gadi baatanii. Akkamitti isiniin galu? Gaaraantii maalii laattuuf ijoollee kanaaf? Kanaga amma rakkinni guddaan kan jiru ijoollee kana duguuguun kan barbaachisee fi waan bixxilamaa jirutu jira. Inni bixxilamaa jiru gaa akkuma sila jedhee mootummaa Habashaa kan Haayile Sillaasee kan Minilik durii deebisuudhaaf qophiin dhumateera. Konstituushinii sana diiguudhaaf etnik federaalizimii isa jedhan sana balleessuudhaaf qophaa'aa waan jiraniifitu at least humna xinnoo Oromoo keessa jirtu maybe kun guddattee resistii gochuu dandeessi har'a balleessuutu sirra jira jedhanii advaayizaroonni Habashaa kun karaa booddee dhiibbaa guddaa irratti godhu. Kanaaf dhaqanii balleessuudhaaf ka'an. Kanaaf uummanni Wallaggaa gubataa jira. Uummanni Gujii gubataa jira. Uummanni Gujii lafarraa dhumaa jira. Wallaggi kanaaf lafarraa dhumaa jira. Yaa ijoollee Oromoo daba guddaatu nurratti deemaa jira. Shira guddaa deemaa jira. Wallaggaan xureessuudhaaf takka na ajjeesuuf jedhu takka kanatu ta'e la mee propagaandaa soba Wallagga irratti oofame keessa tokkoon isinitti agarsiisa. Tokkoon isinitti agarsiisa. Akka isin naa dhageessan hin barbaada. Mee kana dhaggeeffadhaa. Gudii tokko naa dhaggeeffadhaa. Propagaandaa kana. Ila. አገር ከወያውዬ በላይ ናት። ስለዚህ አንድ ልጅ እዚህ አካባቢ የሚሰራ የወለጋ ልጅ ሂድና ሀገርን አገልግል ብለን ደምቢዶሎ ፖሊስ ብለን ላክ ነው በ3 ሳምንት። ከዛ የሞተው ምናምን ተውት። ይሄ ልጅ ልጆች አሉት፣ ቤተሰብ አለው፣ ህዝቤን ማገልገልና ምን ችግር አለው ብሎ ሄደ። ሳምንት ሳይሞላው ተመታ። በጣም የሚያሳዝነው መታቱ አይደለም። ከተመታ በኋላ ሆስፒታል ለሕክምና ሲወስዱት መታከም አትችልም ተባለ። እሺ ብለን ደግሞ እናውጣው ብለን ሄሊኮፕተር ስንልክ ሄሊኮፕተር እንዳያርፍ ማረፊያው ላይ ሰዎች ተኙበት። ይሄ በዓለም አቀፍ የጦርነት ሕግ የለም ወገኖቼ። ማንም ቢማረክ ማከም ግዴታ ነው፣ እንኳን የራስ ወገን። ኤርትራም ይሁን ራሻም ይሁን ጦርነት ገጥሞ ከተማረከ በኋላ ሰውየውን ማከም የምርኮኛ ህግ አለ። እንኳን በገዛ ሀገር ውስጥ አገልግል ያለ ሰው ቀርቶ ይሄ ጥሩ አይደለም። Ilmaan Oromoo kana dhaggeeffadhaa. Gudii kana dhaggeeffadhaa. Doktor waan si dinqutu Wallagga keessatti neersii haa ta'u doktoriin treeningii yeroo fudhatanii baay'ee professionalizimii irratti stressii godhu. Qalbiin hin jiru. Darbuus hin danda'u. Wal'aansa keessas galuu hin danda'u. Neersii haa ta'u doktorii haa ta'u. Etiksii jira. Professionalizimii jira. Uummata educated nama rukutamee dhaqe tokko akkamittiin hin akkamamtuu jedhanii didu. Kuni mooraalii makanaa iyyuu hin qaban. Hin jedhan iyyuu. Eenyuyyuu kana naman kuni propagaandaa hin jirre tokko. Isuma dheengadda na ajjeesuuf jedhu. Nama kaasuudhaafi nama muuvii gochuudhaafi maaliif kun barbaachise? Maaliif soba akkasii barbaachise? Tokko kana. Lammata immoo isinumtuu helikoophtarii tokko Oromoo poolisii tokkoof ergitanii uummanni Oromoo suni yaa'ee karaarra lafa helikoophteriin qubatu garaadhaan ciisee helikoophteriin narratti buusaa jedhee didee. Oh my God. Akkamittiin akkas jettu doktor? In the first place, helikoophteriin yeroo asii gadi bu'u tokkoffaa sagalee isaa namuun baqata. Tokko. Lammata immoo qilleensi isaas ofitti naman butu. Sadaffaa helikoophtarii sana keessa qawween maalii akka jiru iyyuu namni beeku hin jiru. Helikoophtarii lolaati.
Namni kun hamma kanaatti stupidii miti. Eenyuun garaadhaanii helikoophitarii jala ciisu. Maa jechuudha akka jechuudha. Namni akkamittiin akkas dubbata. Nama guddaadhaati. Akkamitti akkas jetta. Helikoophitarii jala ciisee warri Wallaggaa akka namichi achii ka'ee iddoo kan biraatti hikkiminaan fudhannee. Yeroo jedhamu kuni maa jechuudha. Kun eenyuun kaasuufi. Propagaandaa akkasii fa'itu deemaa jira. Propagaandaa hin jirre tokko. Propagaandaa cheap propagaandaa. Waan akkasii fa'itu deemaa jira maseen. Kanaaf uummata Oromoo warri gowwaan warri homa tokko bor iftaan maaltu ta'a kan hin jenne harka kaasanii fiiguuf harka wal rukutuuni salphaadha, baay'ee salphaadha. Garuu borganama yeroo dhufu iyyuudhaaf immoo warra akkasiitu dursa. Har'a Wallagga keessatti ijoolleen Oromoo warri encampmentii jabana naayiniitu irraa hafe hamma ta'anii walitti qabamanii kophaa isaanii gargaarsa namaa tokko malee kophaa isaanii walitti qabamanii hamma danda'an qawwee uummata isaanii irratti hirkatanii nyaata uummata isaanii irratti hirkatanii qawwee hidhataniitu kaanii dhaabatanii lolaa jiru. Har'a kanarratti duulli hamma kana ga'u kan dhufe maaliif? Duula kana dura gaaraantii mallee kottaa kaampiitti galaa. Namoonni baay'ee akka isaan itti raashinaalaayizii godhantu na dhibanaan. Maaliif lola dhaabanii mootummaatti hin dabalaman? Mootummaan kun gadda dhaabbate. Mootummaan kun isa isaan darare, isa mana barumsaa keessaa isaan ari'e. Isa isaan fixe, isa isaan ajjeesedha mootummaan kun bara. Mootummaan kun gadda yeroo isaanii kaampiitti galan warra karaa booddee dhufanii matirayyeesiidhaan isaan fixanidha bara. Gaaraan osoo jarri kun mootummaan Abiyyi piraayoritii Sumaalee dhaqee Moyyaalee keessaa baase. Osoo Harargee miliyoona tokko walakkaa buqqa'e dhaqee iddootti deebise. Utuu Diree Dawaa isa har'a bakka lamatti hiramee Sumaaleedhaa kenname deebiseefi. Utuu Gumuzii saba keenya Gumuzirraa ka'e osoo deebise. Osoo positive gesture kana tokko argani ijoolleen kuni dhimma laga keessa jooraniif dhimma dhagaa boraafatanii qabaniif dhimma hidda mukaa nyaataniif hin qaban. Sababiyyuun jiru. Kampeenii namni hundumtuu kampeeniitti godhee harka kennaatti hin jedha. Hiriiranii akka kennuu danda'u. Garuu kun hundumtuu lafa taanetti kottaa harka kennaa jechuun kottaatii isin gorraanaa jechuurraa kan darbe maaltu jira? Attamitti ilaaltu uummata Oromoo? Kanagaa amma kan beekamuun irra jiru. Kan ilaalamuun irra jiru. Jarri kuni maal qabu? Egaa paayippii keessa jira wanta dhufaa jirutu. Wanti dhufaa jiru kun egaa mootummaa ishee bixxilamte sana dhufaa jira. Warra Habashaa kanatu karaa booddee dhiibaa jira. Akka Oromoon lafarraa duguugamee jilba isaatiin foqoqee miila isaatiin cabee jilbeenfatee isa booddee eega mootummaan kun hojiirra oole booddee isa booddee nagaadhaan jirra jedhanii awwaajuudhaaf deemaa jiru. Ilaa uummata Oromoo isiniif agalu. Uummanni ijoolleen Habashaa mootummaan Habashaa waggaa dheeraa Oromoo gowwoomsaniiru. Jabana Minilik gowwoomsaniiru. Jabana Haile Sillaasee gowwoomsaniiru. Jabana Dargii gowwoomsaniiru. Yeroo Wayyaanee gowwoomsaniiru. Har'as maaf akkati gowwoomuu barbaaddu naan galle. Namni baay'ee wajjin hin haasa'a. Maal naan jedhu baay'een isaanii maal naan jedhu beektu? Kan isaan jedhanii yoo ijoolleen hiriira gartee harka laattee poolisii Oromiyaatti dabalamtee maaloo taatee jedhu. Yoo akkas taate nagaan bu'ee yoo akkasittiin nagaan bu'ee rakkinni hin jiru. Hundumtuu nagaadhaan jiraataa jiru. Eega akkas ta'eeti maaliif achuma ta'anii maaliif nyaachisiin iyyuu isin rakkise ijoolletti? Maaliif achitti hin dhiibne? Maaliif egaa achi taa'uun isaanii rakkina akka uumu hojiin keessan inni fuulduraa
rakkina akka fidee dhufu waan beektaniifitu ijoollettii fuutanii hidhaa gashuu barbaadan. Ilamee ilaalaa ijoollee kana agartuu maaliif lakkii rakkinni hin jiru eega jettanii maaliif ijoollettii achitti hin dhiibne waboo achumatti maaliif hin dhiibne kan isin isaaniin fiduu barbaadaniifi pilaaniitu jira waan kukii godhutu karaa booddee jira. Kanaafitu yoo inni kukii godhu kun achi gadi qabannee baane lola kaasuu dandeessi ijoolleen kuni. Kanaafitu hidhuu barbaadan ajjeesuu barbaadan Oromoo keessaa qawwee baasuu kan isin barbaadan. Kanaaf waan kan biraan hin jiru maaliif wal goomsuun barbaachisu nuyi hidha Habashaa keessa waan turreef Habashaa jira birookiraasii Habashaa keessa dhokannee waan turreef waan baay'ee keessa Habashaa waa isheen turte waa isheen waan beeknuu fi gowwoomsaan kun nu nyaatu takka hin jiru. Ijoollettiinis dammaqxeetti baay'een isaanii kan isaan haasa'an harka kennanii jedhu borii uummanni Oromoo dammaqee waan jiruuf yoo isaan kana fidanii dhufu hundumtu hoo'ee wal duukaa kaa'u. Wal duukaa hin ka'u hin danda'u wal duukaa ka'u moomentiimiin sun cabeera. Warra akkas jettaniifi moomentiimiin suni cabeera. Please natti hin bilbilinaa. Moomentiimiin sun cabeera. Ka'uudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Maaliif fakkeenyan isinii kenna? Mee fakkeenya Ijiptii fudhadhaa. Fakkeenya Ijiptiidhaa fudhadhaa. Ijiptii qeerroon ka'ee lolee warra organaayizidii ta'e warra akka Mursii harkaa fudhatan. Mursiini dogoggora garaagaraa godhe warri loltuudhaa dhufanii qalab harkaa fudhatanii hin liqimsanii Mubaarak waan alatti yaasanii ijoolleen Mubaarak har'a zannataa jiru. Qeerroon kun dacha'ee deebi'ee ka'uu danda'a. Waggaa dheeraa fudhata. Ka'uu hin danda'u. Akkasuma gaa maaliifi yeroon argame kanatti qeerroo san isa kaan gubboodhaan, isa kaan basaasa keessa gashuudhaan, isa kaan ajjeesuudhaan, isa kaan hidhaatti guuruudhaan, isa kaan hamma danda'e qeerroo caccabsan warri Ijiptiidha. Har'a qeerroon kun amma bor mootummaa kan biraa yoo fudhatanii dhufan uummanni Oromoo qeerroon lammata ka'a. Hin danda'amu. Kanaafitu uummanni Oromoo of hidhachiisee wal hidhachiisee eeggachuu tarara. Waa isaan godhan eeguu tarara. Tiksuu tarara. Dantaa uummata Oromoo tikfachuu danda'uu qaba uummanni Oromoo. Yoo kana ta'uu baate gara fuulduraatti balaa guddaa keessa seenuu qaba deema. Kanaaf inni isaan kana fuudhanii barbadeessuu kan isaan barbaadan. Ijoollee kana fixuu kan isaan barbaadan. Wallagga jilbeenfachiisanii achii darbanii isa kan biraas akkasumatti jilbeenfachiisanii Gujiis jilbeenfachiisanii Harargeen silaa kunoo yaa'ee mana isaarraa yaa'ee dhumeera. Lafanni jiru har'a namni waa'ee Harargee dubbatu hin jiru. Tas itti dhiiseera uummanni. Kanaaf yaa uummata Oromoo kan inni isinii dhaamu tokkoffaa iyya dabarsaafi. Waan Wallagga keessatti har'a ta'aa jiru. Dhumaatii har'a ta'aa jiru. Keessumatti ergaa tokko kan inni irraanfadhe waa'ee baankiiti. Baankii almost baankii 10tu saamame har'a. Baankii kana keessumatti baankii tokko baankii Gullisoo yeroo saamamu uummanni yeroo waraanni dhaqee loltuuni Dr. Koroneel Abiy saamu uummanni duukaa fiige. Horii keenya maa saamtuu jedhanii irratti dhukaasanii horii sana guuranii makiinaatti naqatanii badan. Achi galagalanii maal jedhu wabootu saamee jechuutti ka'an. Waanuma nama dinquudha. Waanuma nama gaddisiisudha. Kana katabaa jiru. Riqicha huwwaadhaa kobbara cabsanii waboo cabse. Wabooni baasuqaattiin riqicha cabsuyyuu hin qabu. Kilaashin koobii baattee deemti ijoolleen asii achi fiigdi. Maal godhananiitu immoo uummata keessa jiraatan riqicha cabsanii maal ta'uuf ijoolleen kun uummati kan biraanii borganama uummati sintu nu rakkisee akka kennuufi isaan kan isaan barbaadanii baankii saamanii magaalaa hundumaa Oromiyaa keessa baankraptii godhanii Wallaggaan baankraptii godhanii uummanni akka inni lafaa ka'e waboo dabarsee kennuuf hin didaniidha uummanni. Uummanni nu hundumti keenya waboodha nu fixaa jedhani. Maal isinii wayya? Maaluma isinii wayya? Maal isinii wayya har'a? Uummannoo wajjin ijaajje ijoollee kana wajjin. Agartee amma isinii hamma danda'ame uummata kana miitanii dabarsitanii uummanni dabarsee akka kennu seenaarraa barachuu hin dandeenye. Veetinaamiin Ameerikaan kaarpet boombii godhee
ummati Veetnaamii Veetkoongiin dabarsee laanne. Chaayinaanii Shaangaa Sheekii fi Ameerikaanii Chaayinaa peezaantii akkasitti bombaardii godhanii uummanni Chaayinaa dabarsee laanne. Kiyubaanii Baatistaan warra Ameerikaatii wajjin walii galee indiscriminate bombaardii godhee Kaastroofaa dabarsanii laanne. Kan biraamin Rodeeziyaan yeroo South Africa Mugaabee kan akkasitti kaarpet bombii gochaa turan warri adiidha. Uummanni Zimbabwee dabarsee laanne. Maao muuvimentii Keeniyaa akkasittiin Biritishiin indiscriminately bombaardii yeroo godhu Joomoo fa'aa dabarsee laanne. Sudaan keessatti Noorzi Sudaaniin Arabaan gargaaramee akkasitti indiscriminately yeroo South Sudaanii Jubbaa Malakaal kara hunduma isaa Saawuzii kana yeroo akkatti bombaardii gochaa turan hin beekne manadhaa keessa ture. Uummanni isaanii dabarsitee hin laanne. Hin danda'amu. Uummanni fudhatee jennaani uummatichumatu wajjin dhuma. Hin kennanii dabarsanii. Maaliif ijoollee mar'umaa isaanii keessaa yaa'anii. Mar'umaa isaanii keessaa ba'an. Tigraayin dargii wanta inni godhe yaadattu. Maaliif dabarsanii kennuu dhiisan TPLFiin. Eertiraa Sha'aabiyaa hammam bombaardii godhe dargiin. Militarii 500,000 fudhatee dhaqee. Jeneraala Raashaa 7 fudhatee dhaqee. Mangistuu Alamaariyaam. Isa yuumomin gantuuni keessaa baatee dhuftee harka laattee Isaayyaas fa'aa uumuu dadhaban. Maaliif uummatichatu deeggare. Seenaan yeroo dhattee ol baatee diktatarii taatee mootummaa taatu seenaa galagaltee ilaaluutu si rakkisa. Irree ajabii si bukkee fiigu nama si bukkee jiru hoo siin jedhee si bukkee fiigu godhatu konfiyuuzii si godha. Yeroo namni harka baay'isee sitti rukutu maaltu jira laata jedhi galagalii dhaabadhu ilaale. Kanatu baay'ee rakkisaadha. Seenaa kana gara booddeetti deebinee qorachuu qabna. Seenaa kana qorachuu qabna. Kanaaf yaalmaan Oromoo iyya dabarsaa. Lolli kun nurraa dhaabachuu qaba. Namni dhumaatiin dhaabuu qabu. Yoo dhuguma nama ta'an dhaqanii warra Maqalee keessa dhokatan haa fidani. Amaara hidhatee magaalaa keessa akkas hamma funyaanitti hidhatee sifachi deemu kana haqabanii irraa hiikan. Maaliif Oromoo irraa hiikuun barbaachise? Kanaaf dhaamsa isa amma dhaame kana adaraa isa naan jedhame kana walitti dabarsaa. Iyya dabarsaa. Warra koongireesiitti himaa, warra faranjoota, warra Ameerikaanotaa kanatti dabarsaa, warra Awurooppaa keessatti dabarsaa. Iyya ila kunoo dhumaa jirra, ila nu balleessaa jiru, jenosaayidii geggeeffamaa jira, dhumaa jirra jedhaa iyya. Biyyi lafaa hamma tokkoon dhagaa. Homaan jedhu ijoollee keessan immoo gargaara, waboo gargaara, waboo immoo gargaara. Chaansii nuyi qabnu qawween isheen har'a Oromiyaa keessatti argamte kuni ilmaan nabashaa fudhachuun irra jiru. Warri kan biraan warri garaadhaan bitamanii dantaa Oromoon qaban fuudhanii kaampii Habashaatti gashuudhaan maraataa jiru. Mootummaa Habashaa isa nu balleessutu dhufaa jira. Kan hunduma ija keessan gara Noorziitti ol deebisaatii ilaa Nazaara of eeggadhaa. Kanan isinii dhaamaa ilaa dhumarratti Oromoon diinuma mo'a. Garuu warra gantuutu seenaa xuraa'aa galmeessee darba. Isa miti kan nama dhibutu namni du'uun hin oolu. Garuu duutee eega awwaalamte namni si awwaalee gara mana isaatiitti yeroo deebi'u ijoollee keetiin kunillee garaa isaatiif du'e gantuu ture yeroo jiru legasii kana dhiiftee deemta. Legasii kana dhiiftee deemta. Dhaqanii dhaabatanii masgiida keessa, cherchi keessa lafa walga'iitti waa'ee eenyummaa kee haasa'uun hin hafu. Galgala buna dhugaa gaafa si awwaalanii deebi'an buna dhugaa jedhanii nama waamuun hin hafu. Garuu namni inni dhufu suni maal siin jedha? Maal odeessa waa'ee kee? Gootummaa kee odeessa moo gantummaa kee odeessa? Abbaa garaa ta'uu kee odeessa moo namummaa kee odeessa? Ijoolleen kee hoo maal jetti boqool qabattee yeroo nama keessa deemtu? Maal jettee deemti? Abbaan koo maal ture jetti? Legasii maalii dhiiftee deemta? Gara booddeetti maal keessee deemta? Yeroo dhaabatanii waa'ee kee haasa'an maal akka haasa'an
haati manaa kee akka boontu, ijoollee kee akka boontu moo akka isheen boquu qabattee wayyo maalumaaf kana keessa lixi akka isheen jettu barbaadda. Yeroo goonni du'u ijoolleen gootaa boqoon qabattee deemti. Yeroo goota awwaalanii galan ilaa goota du'e. Yeroo akkasii kana godhe, yeroo akkasii abbaa isaatii lafa abbaa isaa irratti lole, biyya abbaa isaatiif du'e jedheetu namni si odeessaa mana isaatti gala. Maal dhiiftee deemta? Garaacha keetiif gurguramtee deemta. Garaa keetiif nyaattee deemta. Saba kee gurgurtee deemta. Gaafa duutee gaafa awwaalamte legasii maalii dhiiftee deemta? Warri har'a addanarraa nama arrabsitan maal dhiiftanii deemtu? Eenyuuf maal dhiiftanii deemtu? Legasii attamiin lafa kaa'ee deema kan jedhu sammuu keessanitti. Eeyyaa har'a gammaduu dandeessa. Eeyyaa har'a garaa keetti waan nyaattee waan argatte garaatti tuullattee gammaddee deemuu dandeessa. Bor ijoollee keetiif gaddantaan qabdu jechuudha. Saba keetiif dantaan qabdu. Haadha manaa keetiif, ijoollee keetiif, firoota keetiif dantaan qabdu. Lafa deemanitti siin qaana'u. Lafa deemanitti siin qaana'u. Boquu isaaniitu gadi qabama. Har'ayyuu boquun isaanii gadi qabamaa jira. Yerooti gadi baatee ijoollee Oromoo salphiftu. Yerooti Oromoo salphiftu. Saba kee yerooti salphiftu. Gadi baatee eessaa yaa'an warri kun? Eessaa dhufanii? Kaleessa hoon turre? Eeyyee ati biyya Awurooppaa keessa turte. Biyya Ameerikaa keessattuu turte. Jireenya kee jiraataa turte. Ijoolleen suni yerooti kaampiitti ijoollee gashite baqatanii warra bosona galeedha. Ijoollee hiriyoota Laggasee Wagiiti. Waggaa 27 warra dhaqanii caakkaa keessa deemanii hundee mukaa nyaatanidha. Ija mukaa warra nyaatanidha. Warra bosonuuf warra biyya abbaa isaanii ajjeefatanii nyaatan hamma ammaatti organaayizii of gochaa ture. Galata guddaa qabaachuu sirra ture ijoollee kanaaf. Anillee isin hin gane ayi baga jabaattan jechuu sirra ture. Gadi baatee akkasitti habashaa ilmaan amaaraa dura teessee akkasitti ridiculii gochuu. Shame on you. Shame on all opportunities. Warra ayyaan laallattuun qaana'uu qabdu. Gaabbuu qabdu. Cumaa keessan keessa eenyummaan keessan horiitti kan geeddarame. Garaa keessanitti kan geeddarame. Egeree Oromoo dabarsitanii warra gurgurtan. Egeree Oromoo dabarsitanii warra shame on you. Hin qaanoftan. Xiqqoo hin qaanoftan. Hin qaanoftan. Namatti isinitti qaana'a. Biyyatti isinitti qaana'a. Biyyatti dhalatanitti galuu sodaattan. Isinuma sakkaraa jirtu. Biyyatti dhalatanitti galuu sodaattan. Maaliif saba balleessitan qabdu? Saba gurgurtan qabdu. Baay'ee nama gaddisiistu. Ilaa wabu jabaan biyya abbaa keetiif lolaa jirta. Namni mindaadhaan si bitee jiru. Namni garaadhaan si bitee jiru. Biyya abbaa keetiitiif lolaa jirta. Dhiira shamarran kutattee dhagaa boraafatte galata guddaa qabdi. Galata guddaa qabda. Dhiigi kee dhiiga gadhee miti. Dhiigi kee dhiiga saree miti. Dema kalbiin jedhamtu. Dhiiga gootaati. Dhiiga gootaati. Du'a gootaa duute. Legasiitti dhiiftee deemtu bara baraan jiraata. Abbaa keetitti boona. Haadha keetitti boona. Obbolaa keetitti boona. Anatu itti boona. Lubbuun kee qoosaadhaaf hin baane. Biyya abbaa keetiitiif duute. Waaqayyo si biraa dhaabatu. Jabaadhu.